Daarakti si gaafachuu barbaadeetan. Laala maamilaa. Ani obboleessa kee Jimmaati. Yeroo danuu waan sirraa jibbuun sitti hima uummata fuulduratti. Jimaa aannan qamaa amma sitti jira. Garuu waan sirreeffachuu qabnu na siyaasiidha. Tokkoffaa ati nama barnoota diinii Islaamaa nama barsiisi. Video waraabamee jira. Nasiyaan naadhaan barbaadan keessaa naafdhaama abdii geetaachoo. Uummata duratti waa dubbattee uummata duratti waa si hima. Hin ta'u gaa sun hin ta'u gaa. Dogoggortee jirta. Nasiyaa yoo naadhaan barbaadde keessaa naadhaan ta'a. Dogoggortee jirta. Laa. Nasiyaa qofa. Amma laala qoy nasiyaan naadhaamu deemtamu gaafii nagaafachuu deemta. Qoy maa baan qoy. Dawwaltee himu hin deetaa. Indawalu si hima. Nasiyaan naadhaamu deemtamu gaafii nagaafatu deemta. Gaafii sin gaafadha. Nasiyaan haa fuudhe. Gaafii bichaan yoo nagaafatte siifan hayyama. Abbaa barbaadde. Nasiyaadha eenyummaa utaanaa miidiyaa kanarratti hin qeebalu. Abbaa fedheewu. Gaafii tokkoffaa jechoota akkanaa hin dubbatin ati nama hin tuffatiin gara fuulduraatti bakka guddaa ga'uu dandeessa waan ta'eef. Jechoota badaa ogaa jettan. Maaliif beektaa? Ati dhagaye eenyu nu qabsiin maaliif isin jedhe beektaa? Jechoota hamaa koomentiidhaati barreessite argeeraan. Ustaaz Mahammad Arba'een jechuudha. Ahmadiin. Dogoggora kun tokko ati dubbiidhaan amansiis yoo dandeesse. Nala ani isarra goruu dhufe. Obsa. Nafichiisaa Abdi. Nu haasofsiisaa. Abdi. Please lab. Ati amma wanni sitti mul'ata. Arraba Muhammad bayaantu sitti mul'ata. Nama ibidda oowwisaa jiru, nama gandummaan ibidda oowwisaa jiru, nama shanyummaan ibidda oowwisaa jiru, nama halkanii guyyaa irratti xiyyeeffatee waa'ee jimaa irratti xiyyeeffatee halkanii guyyaa bo'aan bara arraba dubbadhu bara yeroo mata akka dubbadheetan achi deemee yoo fedhe geggeema taabadhani. Sa'aatii 24 nama mana bana. Ani kan isin jedhe bari. Koobsi gaasaa. Ila baalagee arrabsuudhaaf Ustaad Ahmad jechuun tokkoffaa nama horitti sagaggaalummaa hojjetee biyyaa ba'e. Puuji ganna. Eenyu warabbil kaaba wallahu a'lam. Na dhagayeegaa. Walaa kabajaa. Alima hin arrabsiin walaan Na dhagayee makutaa. Baalagee akka Ustaad Ahmad immoo hin dhiisu. Aboo dhageeffadhu kaati. Maal dubbatu? Maal badiin yoo jiraate dhageegaa. Nuti nama afaan Oromoo dubbatu ilmaan Oromooti nama Musliimaati. Ati immoo nama barsiisu isaan illee akkasuma waliin teessee dubbachuu dandeessaame maa akkana arrabna akkana afaan cabu viidiyoon kun waraabamee boriin madalchita barata maa arrabsi taasumatti an kana maan dhaabsifneedha amma bara way baalagee qabeenya yeroo afaan atillee baalageedha jechuudha isaan arrabsita tanan atis baalageedha jechuudha bara baalagee miti an si galee baalagee miti ana baalagee jechuun andeesu ati yoo maaliif asii dhabeeta yoo nama arrabsita yoo nama dhaggeeffatu taate narraa waan ni qabda abdi anarraan maal qabda? Abdi geetaachoo. Abdi dhageeffadhu. Yoo namni si arrabse. Sabboon absi. Yoo namni si arrabse. Muhammad bayaan irraa maaliin qaba? Maaliin sirraa qaba? Maaliin sirraa qaba? Maal qabdan irraa ishiyaa? Abdi geetaachoo naatti hima waan itti hima naatti hima. Maaliin si jechuu fedhe beektaa? Ati tokkoffaa nama Harargeeti. Namni Harargee wal dhaggeeffata. Ati ilma Harargeeti. Ustaazii waa balleessan beekaa danuu qabdi Harargeen. Isaanitti illee gaafachiisuu dandeessa. Beekaa kiyyan qabaa. Beekaa kiyyan qabaa. Ati immoo dhageegaa. Ati amma nama amantaa nama barsiisuumi. Agartee waan ijaan agartee qabda amma fakkeenyaaf badii balleessuu danda'u isaan. Abbaan fedhe gorsaa fi abbaan fedhe wayillee naa kennuu hin danda'u abdi. Isaanii badii balleessuu danda'u ani nagarre. Ati immoo waan an dhagee balleessite amma inni nama jechaan irra deebuun barbaanne jettee kaati waa akka nama ijaan argeetti. Ati nama amantaa barsiisu. Kun immoo sirraa hin eegne kanan hin barbaanne kanan dhaabisisu. Namni jimaa qaama haadha isatti idamaa santurra hamaadha moo? Namni gartee horii sagaggaalummaa itti hojjetee biyyaa beekturra hama. Sana immoo egaa ati akkas jette asii achi ilma musliimaa ilma oromoo asii achi arrabsuu moo? Beekaa qabde beekaa keessanitti himattanii beekaan keessanii immoo jaarsa dubbatee nama badii balleessutti muru. Idaamessi biratti arrabaa miti. Abdii Geetaachoodha namni kun jecha galtee namni jimaa qame haadhatti idaamaa namni kun jira. Kan jimaa qame haadhatti idaamee jiru kuyyoo. La ilaha illallah Abdii Geetaachoo yoo jechi kun jiraate jecha badaa kun jechuun namni jimaa qame jecha badaa. Jaamee jira.
Ogutaa qabee jiran dhaggeeffadha. Sabboona jaamee jira sabboona. Sabboo jechuun jaamee jira. Sabboona. Dhaggeeffadha. Obsi abbaa kaa. Ogutaa kana dhaggeeffadha Abdii Geetaachootii fi Maamuu Bayaanis. Tokko baratti Abdii Maamuu Bayaan almost waggaa tokko qofa eega miidiyaarra dhufe. Ahmadi waa'ee jimaa sesseenuuni waggaa 4 caalchisee jira. Waa'ee jimaa dubbachuun Ahmadi waggaa 4-3 ni beekna Abdii ajandaa waa'ee kana hogguu dhufe keessatti jiyee seenuun Maamuu Bayaan ammoo waggaa tokko qofa.